bulchiisaa ta'u carrashii kara fuunduraa maa inni itti yaaddaati. Atamma erga wantu hunda ajandaa ta'ee dhumateen booda ishiin viidiyoo hin qabduu jette. Viidiyoon sin waraabda sun hin badush. Laayivii sun hin badoo. Ilmoo ishii boru yoo argite yoo. Barri waan sanii waan karaa sanitti viidiyoo wanni miidiyaadha. Namni miidiyaa irraa tokko dhufeeti miidiyaa irraa qulqullaa'ee gala kan jedhu jiru abbaan fedhee usii galee. Ati tana amma fakkeenya ati nagaa tana fakkeenya amma ati kennaadhaa mi kennaati qulqulluudha bara waan akka keessa jirtu. Soorumatee tana fuudhee abbaan fedhee kennaan akkana waan akkanaa qabdi jeerra waraabee gadhiisuu danda'a. Fooloo siin barbaadu takka siin beekamuudha. Ababaa darba faamilii ababaa takka. Garuu sanii jecha haa maqaan kee wanni sifatu hin jirtu haa. Miidiyaa irra gaafa keenyatti jira bineensii lachuu beekuu qabdati. Ababaa darba faamilii ababaa takka. Inni dhugaadha garuu ayyee. Ishii waan shaadaa irra qabdi. Gaaffii keetiif deebii sirrii miti. Ammam qaraate ati ibsaa? Ani moo. Quraana xumurtee? Kattamtee quraana? Quraana xumure alhamdulillah. Seenaa nabiyyootarraa hoo maal fa'aa baratte? Mee seenaa nabiyyii anati baay'ee jaalattu. Seenaa nabiyyoota darbanirra jechuudha. Macheef seenaa nabiyyootaa wallaaltu. Seenaa nabiyyootaa siimuu hin danda'u amma. Garuu lallaaleetti illee jira ammoo siimuu hin danda'u. Seenaa nabiyyootaa gaa quraana keessaa quraanaa jira malee seenaa nabiyyootaa adda baratta si galee. Ani wanni nan baradhe quraana 30 buuseen jira alhamdulillahi. Usuulallee waa xiqqoo gabbuusee toohidallee akkasuma qaayidul arbaallee akkasuma buusee xiqqaa uumaa shuruutas gabbuusee ammoo ifduu deebi'ee yoo ilaale irraa fagoon jira amma. Wanni na jalaan galiin waan san hunda keessaa quraana qofa amma wanni naa keessatti hafe. Waan hundaa irraa quban qabu. Okay, sharti salaataa meeqa? Sagal. Maal fa'aan akkam tartiibni isaa? Tartiibni isaa moo? Taaptaa bingoota obboleen qo'e kun hundi zum jeteessu? Haayee. Islaama ta'uu. Eewa. Fayyaa fi maraataa waan adda baafachuu beeku fayyaa fi maraataa akka ijoollee ta'urra akka maraataa ta'urra akka Haqqelee alaa qal. Eewa. afaan oromootiin siimuuf. Jedha rakkoon qaba waa addaan baafatu. Nama addaan baafatu ta'u. Yaa. Haayee. Tokko waliin guuraa obsi qaame. Karaa salaataa. Taaptaa bingoota obboleen qo'an kun bitan. Salaataa beeku. Eessis qaabil qabila. Qibla. Yaa. Aywa. Okay. Yaa Rabbi afaraffaa fiti. Qiblaatti garagaruudha malee beekuun miti qiblaatti garagaruudha. Haayee. Beeytee garagaltaa malee karaa qiblaa san yoon beeyne karaa mi garagalta. Akkasi okay ishee. No jedhu la no maaliidha sirriidha wallaahi inde jedhan. Ayee sadi jettee amma sadi moo sadi moo? Najisa firraa deebisuu waa dhiqachuu fakkeenyaaf jalaaf jala. Sitti maa jiru moo garuu soofumaa jecha jirte ibsa? Wallahi takka wanni himaa jiran jirti ofumaa fi jechaa jira. Okay, hai gobas wallahi masallah gobas. Ummanni Arabii faan barreessu jiran ummanni barreessu jiran garuu Arabii faan barreessu jiran akkaan ani mu barreessan jiran isaan Arabii faan barreessu jiran. Arabii fasaniin. Maati dafi jedhi kan waan dubbisaa jiru fakkaata bar. No Arabii faan yooni me kuno ummanni si barreessaa jira. Silaan Arabii faan amma. Amana alaikum obboleeyyan barreessina ol yaadachiisu malee ibsaan wallaalu barkan. Ayee. In barreessinaa fi obboleeyyan ol yaadachiisuudha bar inni ilma islaamatti machee mi wallaalu yaanno mi amma beekadha amantii dhugumaan warri feemannoonni kun waan hin taane jechaa oola waan hin taane gochaa oola hangama amantii isaaniitti dhiyeenya qabu kan jedhu maaf hin gaafadha malee machee mi wallaalu bar maali ko amantii barreessituuf akkoodha bar uummata keenya kan rabbaa qajeelchuusi taaptaap godha ammash taaptaap hin gootanii qoysan.
Tap goda koppilinkii goda inshallah waa baay'een gaafadha. Tap goda. Ayo. Ibsa waa dubbisuu deemta moo eessa dhaqxee? Ndee eessa dhaqe sii mucaan? Maaliif addaan kutee deeme sii? Ibsa maaf addaan kutee deemte? Yaa Rabbi qajeelchite fi masoota keenya kana yaa Rabbi qajeelchi. Yaa Rabbi karaa keerratti qajeelchi yaa gooftaa koo. Addunyaan tun gabaabduudha. Wallaahi yoom akka qabrii deemnu hin beeknu. Yookiin galgala kana du'uu dandeenya hin beekamu. Yaa Rabbi nu qajeelchi. Ibsaa eessa dhaqxe? Aantee dubbisuu deemtee? Laa ilaaha illa maal godha deeme qoy? Obboleeyyan warra achi jirtan ni barreessinaa fi please Rabbi sodaadhaan barreessinaa fi haa yaadatu. Ibsaan deebitu eessa dhaqxe dubbisuu dhaqxe moo? Baqatee wallaahi na jalaa miliquuf ta'uu noolu bar wallaahi na yeroo na jalaa miliqe maa Rabbi isaa jalaa miliqa. Hayyee kenna. Ante eessa dhaqxe sii? Dhaqxe dubbisuu dhaqxee mi? Laa dubbisu hin dhayine wallaahi dubbisu asumatti dubbisu barreessu jira uummanni ni takka lamaan jalaa kaasanii barreessu jiranii. Eessa dhaqxe sii dalagaa lallatuu deemte dalagaadha. Uudhaan namarraa bane. Okay. Ayeetu fufi afur jette moo sadii jette amma afur jette. In dubbisinii jedhadhi. Obboleeyyan hin barreessinaa fi please. Eessarra dhaabne mee? Ayee. Afur hin beeku afur jette maal hin beeku waan jette yaadadhu. Jammarumarraa qaamurra jirru obboleeyyan. Shartii salaan. Dubbisaa jirta la bilbila jake mee harka kee ol qabisii. Wallahi miseejji sii dhuftee jirti miseejji wayii ilaalaa jirta. Laa wallahi takka naan dhufne. Asuma komantu maal laalaa jira? Mee wallahi jedhe. Wallahi komantii laalaa jira. Si xaaraniin beekaa bara buleetti beekaati mal itti siifufuun danda'a. Yalla xumuraa yeeshe kan biraatitti fufnaa mee kana gofa seetaa jedhe. Jee rakkoon qaban maatii yaa barreessan. Ayyee rakkoon qabu. Islaama ta'uudha jii tokko faraatti deebina. Taharrachuudha. Dhiqachuu jechuudha. Salaatuudha. Dhiqachuu. Ooyiraa sattarachuu. Fakkeenyaaf akka dhalaa kanatti akkama sattarattee jirtu kana salaataaf sattarachuudha. Yoo dhiira taate immoo miila kofoo isaa gartee ta jilba bira gaddabartu. Sattarattee jilba kee bira ta gaddabartu akkasii salaatuudha. Hoomii irraa isoo deebitee jechuudha. Wudaa kee godhachuudha salaatuudhaaf. Waa addaan baafachuu ijoollee yookaan gartee maraataa ta'urraa adda waa baafachuudha. Qalbii qabaachuu yookaan maraatarraa. Yoo maraataan amma qalbiin qabu waan ta'eef salaata kanatti salaatu sun beeku akkaataa salaatu sun beeku si galee. Waan dubbisaa jirtaa baraante waan dubbisaa jira jedhu. Uummanni dabala joo haa ta'u uummanni dabala jechuu danda'a. Ishee ayyee itti fufichi. Itti fufi ayyee. Yeroo salaataa ga'u. Waqtiidha salaata. Gara qiblaa deebuu. Gara qiblaa garagaluu jechuudha. Sagalaffaan ni yaadana fakkaatti. Jedhe kana nan qayyara hin taane dubbisaa jirta. Ija kee dabsite akkanatti dubbisaa jirta barsi ilaalaa jirra see. Ayyee qayyara dura kun qabdu. Qayyarachuu dandeessa mirga keeti. Bilbila kee lafa godhi ibsa. Ija keetti faa jira bara argaan jira. Amma ramadaanni dhufe ol yaadachiisu dhumaaf. Taaptaa godha buleemmi taaptaa godha. Ibsaan turkiin keessi qaqqabaa jira. Ayyee arkaan islaamaa meeqa? Odoo addaan hin kutiin waan laalin addaan hin kutiin. Hin barreessaa rabbi sodaadha buleen hin barreessinaaf. Ayyee. Arkaan islaamaa jettee? Arkaan islaamatu kamsatu Arkaan islaamaa moo arkaan salaataa? Arkaan islaamaan jedhu obboleessuu salaataa amma jenneen kaane shartii salaataa sagal jenneen kaane isa finneerra.
Arkaan Islaamaa meeqa? Waa barreessaa jira. Laa ilaa mucha sartii gochaa jirta barsin argaa. لا أمتا وابريسا جرا أمني قوتهم قبل جهر كان سلاتا شاني Aayee. أسرع نبل بلا ما جرا لا لا وسوا بريسون تين Wallah rabbi akka jiltu wallahi mucaa kan. Eessi arkaan Islaamaa meeqa? هاي اتفوف Wayyo mucaa kana rabbaa akka jeeshi jedhetti fufaayyoo. Arkaan Islaamaa meeqa? أركان إسلام عشان Eessi. أشهد أن لا إله إلا الله هلو نجا سيدي ولا دي بيصير كيسي أي أتما تنرى بر شرطي تنمني دابر رئيستنا القرآن قرأ سلاية الروي يابر Anna ma dubbisaa jirta isaa nin beeka bar. أمتا قولي نبوك No تنرى قرآن قرأ koogilis. سلاية الروي أما قرآن دابر رئيسون تنتو مني سيقالي No inni kun waajibaa bar ibsaa wallahi islaama taate kana wallaalti jennaan haraamin ta'u kun. Inde? أوكي Akkaan تبغى islaama جزيرة islaan tokko wallaalee نسيبة jechuun جزيرة نسيبة أمتا سيبر رئيسين جينكا ijaan na laali ati ijaan na laali akkanatti na laali mee ijaan na laali. Maal bilbila lafa laaltaati? Bilbila laalaa أي jirta لالي bar. Jedha ayye. أي أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله Ayye. Tokko. توكو إقام الصلاة وإيتاء الزكاة زكاة باسو Zakaa kennachuu. وصوم رمضان Soomuu Ramadaan. نتري من كاتنا وها رمضان صومنون وحج البيت من استطاع إليه السبيل حجي قدو Eeg. Ayye. دوميخا Eeshi. Arkaan imaanaa meeqa? أركاني ما نجا Ayye. يا ربي قبمني أركان إيمان الرتي La أن bilbila تؤمن bukkeetti بالله ilaala. أن تؤمن بالله ربي Mee أن تؤمن ammaati بالله ربي تمنو muja bilbila laalii rabbi sodaadhu fuuldura na laali. Qaroon kee hin beekamti. Qaroon gurraattiin kun bar akkana naannofti gizeetti bilbila laaltu. يلا يه Ayye. أن تؤمن بالله ربي تأمنوا وملائكته آمنت بالله، ملائكة أيوة. أمنوا وكتبه كتابة أمنوا Taaba rabbii tamanuudha. Ishee. إيه وملائكته ملائكة أمنوا والنسان الرابع مالي ورسوله إيه رسولة أمنوا لا Ergamaa rabbiiti jennee rasuula keenyatti amanu. إيه ويوم الآخر Guyyaa keerii jechuun maal jechuudha? ويا آخرة يوخا ويا قدرت أمنوا يوخا ويا بودت أمنوا ويا ردما وبالقدر خيره وشره من ها Min Allahu ta'ala. ايوه Sharri min Allahu ta'ala. Hamaanis gaariinis rabbi Rabbi biraa warra jiranii beekuu fudhachuu dha. amanu. Mucaan hin taane dubbisaa jira jedhu bar dubbisaa jira. Ayyee gaaga dubbisaa jira jaan gaadan taasaaniiti. Wallaahi. Koomantii wallaahi ibsaa akka jedhutti dubbisaa jira jedhu. Quraana ayyee quraana keessaa bakka bara naa qaraaniif gaa eega kasaa dubbisaa jira jaani. Dan taasaaniiti gaa. Anis birkaan qaba. Quraana wayina bara na dubbisanii. Quraana wayi dubbisanii. Qaraaniimi. No sana sammuudha qabaachuu qabda ture kaasidha sammuu qabaachuu qabda harkaan imaan harkaan islaama akkana insaana noo meeqa
كما أركان إنسان جتشو مال جتشو أركان إنسان تك صرت جتشو ماشي ربي تمنو ربي تكوشومسو ربي لغومسو جلبو سمو waan rabbii san jala jira butamte jedhanii amanuu itti amanuudha. Kanaan inni dubbise. Rabbiin nu arga nuti immoo akka waan isaa agarruutti itti amanuudha. Kana inni dubbise. Goobas. No kana beekteerta garuu jaallafa laalaa jirta ammata kanatti. Mee ani siin gaafadha. Takka quraana takka siifin karaa. Koy maaliif taabtaabiin gootan ani manna dhibu. Shartiin laa ilaaha illallaa meeqa? Kolfu. Atummaan naa deebise kaachiraa dubbisaan naa wanni jetta. Anaa si gaafatee bara amma. Amma san gaafattee mere ani siin gaafadha kaa shartiin laa ilaaha illallaa meeqa? Diisi gaa deebisi gaa diisi atis dubbisa diisi waan gootu diisi atis. Achirraa dubbisaa jira. Dubbisaa jira miti bara. Gaafatiin. Shartii laa ilaaha illallaa naa deebisi. Dubbisaa jirtaati. An fedhaa dubbisu fedhaa diisu. Dubbisaa jirtaa bara. Fedhaa dubbisu fedhaa diisuun ati shartii laa ilaaha illallaa meeqa? Anaa si gaafate gaafitiyya fedhaa dubbisu fedhaa diisu. Ati ilaalatu. Ati dubbisaa jirtan ta'u quraana naa qaraata amma. Barakkeen siin jedhe ana haa dubbisu an kasi gaafatee mi dubbisuus mirgaan qaba dubbiseeti si gaafadhe malee osoo hin dubbisin akkamitti si gaafadha. Shartii laa ilaaha illallaa meeqa ati naa hime kaa? Hin ta'uuga. Hayi akkamitti hin taane? Hin beeku. Anuu hin beeku. Hin beeku jette galata bareeda. Uummata jalaatiin naa barreessaa jii meeqa jii? No ani hin beeka garuu. Ati dubbisaa turte hanga amma. Baraan hin dubbifne siin hin jenne dubbise garuu rabbiin si kakata kan wallahi wabillahi hin dubbif wabillahi tallaa hin dubbif wallahi hin dubbif mee bilbila kee ol qabisi bilbila irra laalaan jirtu waan ta'e wallahi billahi hin dubbifne shoof wallahi hin dubbif wallahi itti namantu Ayesh. Eshi meeqa? Atummaan naa himan hin beeku. Okay, anillee gaafite siin deebisu gana. Maaliif? Mirgaan qaba gaa. Ani si gaafachuu mirgaan qabaa si na gaafachuu mirga qabdaa gaafite deebisuudha mirga keeti. Daa uummanni kun waan jedhe rabbii hin beeku. Si jalaa milikuu fi hayyee amma quraana naa qaraata ibsa. Hayyee gaafii tiyya takkaan beeku naan jii takkaan naa deebisi. Ulaagaalee laa ilaaha illallaa akkamitti wallaaltati? Ani hin beeku siin jedheera barna barsiisatan barachuudha bar. Hayyee bira sii dabre anillee bira dabre. Quraana irraa bakka barbaadne gaafadhu iyyee. Anillee deebiseen quraana irraa si gaafadhu. Naa qaraata. Ani sii qaraa atis naa qaraata. Okay. Eshi. Anammarree barattuudha dogoggoruun barbaadu bar anamman hin beekan garuu keessa dogoggoruun fedhu. Anis barattuudha. Barataadhaanis. Wayin ustaadaa wayin. Ati irratti dhalattee bar. Irra dalachuu fi kanaa miti bar namuu kuma si baraata taa'eeti. Hayyee eshi. Quraanuu qaree hayyee. Hayyee quraana isaan si qaraa jiraatiin jira. Bakka feetanuu suuratu mulkitti dheerata. Maal nu qaraa? Hayyee bakka rumarraa hin garsii qaraa waa xiqqoorraa. Hundaa miti waa xiqqoomarraa si qaraa baqararraa. Hayyee. Hayyee. Yaa Rabbi nu afaan kaayatee nu dogongorsiisi yaa Rabbi yaa Allah. بسم الله الرحمن أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم
ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. Itu fika kana qofa? Kan jedhu garuu manni maaliif ibsa? Sirreesseen qaraane jedhu maa obboleeyyan quraanne. Sirreesseen qaraane miti ati quraana bitee banadhuuti bakka nanta gongorte nanji. Banadhu quraana. Anami tu ummata jedhe malee anachi ngeenye malee wallahi suuraa bakka warra beeku gaafadhu. Namni ustaaza namni sheekaa dhaabbate as gubbaa dhufee dhaggeeffatu ol ba'e. Ayyuu. Ati ummata laaltaa ofii quraana hin beektu ati. Durumaa dogoggorarraa. Ayya. Itti dabali kan suuratul bayyinaa baay'een jaalladha naa qare. Suuratul bayyinaa. Suuratul bayyinaa. Waan beekullee raaniin baafadhaamee jechuudha. Baay'een gabaabadha. Yeroo hunda nin qaraasi baay'een jaalladha suuraa isaa. لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين من Lakkoo isa meeqarra? Juuta tokko keessa laali ka lakkoofsa qabaa maali? Ani qoraana irraa qaraa hin jiru. Bilbila irraa hin qaraa. Amma juuta tokko keessa. Amma. Bayyina. Laa suuruma isaa qofa naa bayyina argee hin jiraayyee. Okay. Bismillahirrahmanirrahim. Sagalee kee bareechi qareeka. Sagalee bareechi. Sagalee kee bareechi qareeka. Asirra bareechaa quraana. Sagalee tii bareechaa. No rasuulli keenya alayhi salatu wasalam gisee quraana qaraata sagalee keessa miidhagsaa jedhanii mee hundi dogoggoruu baadhee jedhe seeran bareechi. No. Dogongorte. Ayya. Ya Rabbi nu afaan kaayaati. Yemirri goobazii dabboleen bare gisee tokko ajjanduma kanaan malee yemirri goobazii daqiiqatan. Aye. Sana mana ndanda sena mana. Dhaggeeffadhu gaa. لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة رسول من الله يتلو صحفا فيها كتب قيمة وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البينة وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيمون الصلاة وأوتوا الزكاة جدا بتا وكم يكسب جدا بتا وأوتوا الزكاة يوم تمرتجنا دا آيات الرانجي كان تمر Betul. اوكي وأوتوا الزكاة وذلك دين القيمة إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها أولئك هم مشركو شر البينة أيوة أولئك هم شر البرية في بورز الريفردان الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية تيجا يا في Jaza. Yang jenab nih apa ya? Jalati af مي جزاهم من رب ما وفي.
هركي جزاؤهم عند ربهم جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك لمن خشي ربه. ما شاء الله بس ما شاء الله كنا نقول ما قبل ما شاء الله هي أكرمت التفو في ربي هذا مراد في ربي سيأقوته. إن شاء الله إن شاء الله يا رب العالمين. كنا في لورنا ديفز. ما شاء الله ما شاء الله أي ما شاء الله إبسا والله يكجدني متي ما شاء الله جوا بزيد الشيء يمر جوا جل خنا تانيتي نمنا خن يكون جنة إسرائيل من ما خن وانا ما تقول لي شو جل خنا تاني سير رب سني ورملا نمنا خن يكون رب رمتا أقول بس sirrii miti jedhe namni keenya maaltu sirriin taane obboleeyyan kalaa sanga dandee qaree garuu ibsaati qol biyyatti garaatumaa seeraniin karaatu si sagalee kee maaddaan kun dabaddabamtee too qaraateemi أوبسي أستاذ شيني دو فيها بيتش يا خان القلجة هنجانا القرآن أسانا لقيه تجرا ما إلي ليدر بأستاذ إلي ليدر بأستاذ لا كويسة كوري تكا أستاذ لا كويسة كوري سيادة بيجي لا كويسة كوري أستاذ ما بيا لا كويسة كوري إلي ليميت لا كويسة كوري يا رك يا أما maal isaan kun dogoggora qaba yaani shadda irratti shaddoo irratti إسأل بابتين الدربين قال جالبسا والباس ما بين والبيع ميلالي والباس هنا فكاتي suuratul kaafiruun itti dabali mee ibsa gabaabadha suuratul kaafiruun ustaad والباس تدبل juzuma tokko keessa والباس بيجو نما ودون نما والباس هجو ديفتني نما بيجو والباب تاني سا يوالا نادلا قد ديوب سمي أستاذ مجي يوبوي مي هير نبوي taaptaabiin gootanii obboleeyyan koo أستاذ القلجة سنيجي والله تورا زل جرتا مال تاتا نمني مدتيرا kanayyuu walqadii lafaa dholleesse obboleeyyan yoo namni yaale malee baruu hin danda'u bar laazim yaaluun dirqama obboleeyyan keenya feemasoota kana ofitti qabnee too karaa rabbiitti akkana jennee jecha rabbii yoo wajjin jecha takka soo taane waliin hin qaraan eeshii eessa dhaqume laazim bakka jannataa fi jahannam numatu kennaafi እንደዛ ይባላል والله እንጀራ መካከያት አኔ ቤክቱ ምቲ ገሩ يا ربي يا الله ጅሩ ተከሲ ሸበካን ከሲ ከቀባ ጅራ ይብሳ مي إسلام ما قبوي مي مليون تنو مال قلتي سا وي بوي هنيرنا يعني يقول قلت أستاذ قصير قدو برا دبي شبكة هذا أنا كبار جري شبكة ustaani nabira dhufan sagalee sitti dhagaamaa minattu galcha nabira dhufan isaanitti dubbadhati rakkoo qabu شبكة يا ودي ديني خلاص نقات maani dukkana keessa dhatte immoo la ilaha illallah ifaa isaati moo maal ta'e isaanii gizee nama arrasitu ifaan keen hojjeta amma maa inni si dukkana keessa Ustaz Muhammad asin ergadda baba ana to single cha itti dubbatto si Ustaz Zakiya bar